Maqaan koo Tolaa Bariisoon jedhama. Hoogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaati. Egaa bara jijjiiramaa kana keessatti waggoota bitootessa 24 2010 as waggootan torban darbe keessatti yaadama mootummaa ida'amuutti irraa ka'ee hojii baay'eetu hojjetame jechaadha. Barnoota keessatti wanti jabaan dhaloota ida'amuu qaruuf dhaloota biyya kana baatee fuula dura tarkaanfatu uumuu fi akkasumaanis immoo barnoonni biyya keenyaa rakkoo guddaa akka qabu hin beekama. Cabeensa guddaa keessa akka jiru hin beekama. Kana fayyisuudhaaf hojii baay'ee jabaa ta'etu hojjetame jennee afaan guunnee dubbachuu dandeenya jechaadha. Inni dura kan kaasuu dandeenyu imaammati barnootaa jijjiiramee jira. Imaammanni barnootaa jijjiirame kun keessaa uummata keenya qabatamaan bu'a qabeessa taasisuu waan danda'u kan jalqabame jedhee kaasuu hin danda'a. Jalqaba irratti akkuma yaadamu barnoonni biyya keenyaa rakkoon inni qabu ijoolleen tiyoorii irratti waan xiyyeeffatee baratu waan hojjechuu danda'uun waa kalaquu danda'uun rakkoo guddaadha. Barnoonni kennamaa ture ilaalcha jijjiirama qorqalbii fiduu kan danda'u miti kan jedhu irraa ka'amee sirni barnootaa jijjiiramee jira jechaadha. Bu'uuraan sirna barnootaatti kan jijjiirame. Imaammanni barnootaas jijjiiramee jira. Imaammanni barnootaa kuni fakkeenyaaf wanti jijjiirama guddaa hin fida jennee eegaa jirru yookiis fides jennee ilaallu barnoota bu'uura boruuti. Duraan barnoonni bu'uura boruu kuni magaala keessatti kan daanga'e jechaadha. Abbootii qabeenyatiin dhiyaataa imaammataan hin deeggaramne uummata bal'aaf daa'imman baadiyyaa keessa jiraniif kan dhiyaatu waan hin turree fi keessaawuu ijoolleen barreessuu dubbisuu irratti kutaalee bu'uuraati irratti rakkoo guddatu ture jechaadha. Imaammanni haaraan kuni barnoonni bu'uura boruu yookiin sadarkaa tokkoffaan dura mootummaan akka dhiyaatu kan dirqisiisu jechaadha. Kun yaadama dhaloota ida'amuu wajjin mootummaa ida'amuu wajjin yaada sanarraa kan burqa'e jechaadha. Kanaaf amma manneen barnoota bu'uura boruu imaammanni kun waan jijjiirame jechaadha. Oromiyaa keessatti 20,000tti kan siqaman ijaaramanii jiru. Achi keessatti ijoollee miliyoona 2.4 barachaa jira jechaadha. Ijoollee miliyoona 2.4 barachaa jiran kuni waggaa tokkoof lama baratu. Waggaa lammaffaatti ijoolleen jecha qubee waan adda addaa lakkoofsa sirriitti adda baasanii jiru jechaadha. Kuni kutaa tokko yoo seenan barachuuf baay'ee akka isaan hin rakkisne argine jechaadha. Kanaaf inni kun waan gaarii jennee ilaalla. Gara biraatiin immoo manneen barnoota bultii addaa kan babal'atanis baruma jijjiiramaa kana keessa kanaan dura akkuma beektan ijoollee mana barumsa bultii addaa waldaan misooma Oromiyaa qofa kan ture. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa manneen barnoota bultii addaa 7 banee ijoollee sunis bara darbe qabxeen isaan fidan ajaa'ibsiisaa akka ta'e akka biyyaatittis qabxii olaanaa akka galmeessan kan waliin argine jechaadha. Kun qabatamaan waan jijjiiramaan waan hojii keessatti mul'ate jechaadha. Manneen barnoota bultii addaa kana Najjoo, Amboo, Buunoo Beddellee, Yaabeelloo, Nageellee Booranaa akkasumaanis immoo Harumaayaa Dodolaa keessatti kan ijaarre suni akka biyyaatittuu qabxii olaanaa kan fidan ijoollee kana jechaadha. Isa qofa odoo hin taane manneen barnoota addaa jennee 41 keessatti ijoolleen barachaa turan qabxii daran olaanaa akka fidan hin beekama jechaadha. Kuni mootummaan ida'amuu kuni hangam dhaloonni barnootaan akka cimaa ta'ee akka ba'u kan hojjete ta'uusaa kan argisiisu jechaadha. Kana qofa odoo hin taane mootummaan keenya uummata qaroome arguu barbaada. Uummata qaroome, uummata dorgomaa ta'e barbaada waan ta'eef instituushinii teekinooloojii Shaggar Institute of Technology kan jennu baasii guddaa itti baasee ijoolleen duratti qabxii olaanaa fidan jennu sun achi keessatti akka baratan gochaa jira jechaadha.
kun bara jijjiiramaa kana keessa waan argine. Sirni barnootaas akkasuma kan duratti rakkoo jenne sun jijjiiramee jira jechaadha. Karaa biraatiin immoo rakkoo barreessuu dubbisuu kutaalee hafan irratti hojjechuuf yaalii taasifameeni ijoolleen barreessuu dubbisuu akka danda'an barsiisota leenjisnee muuxannoon biyyoota biraa fakkeenyaaf Naamibiyaan biyyi barreessuu dubbisuu rakkoo waan ta'eef namni barreessee dubbise malee barachuu waan hin dandeenyeef isa kana muuxannoon Naamibiyaa sun biyya keenyatti hojiirra oolaa jira jechaadha. Barsiisota 59,000 ol kan leenjiin kenname. Ingiliffa irrattis akkasuma. Ingiliffa irratti fudhannee rakkoon Ingiliffaa kun biyya keenya kanatti hammaataadha. Barsiisonni siistama joolifooniks kan jennu leenjii kana fudhatanii isa haalan amma barsiisaa jiru jenneeti dubbachuu ni dandeenya jechaadha. Egaa ummatti akka baratu hawaasni tokko baratu malee dorgomaa ta'uu hin danda'u. Akkuma duratti kaasee manneen barnoota bu'uura boruu hedduutu ijaaramanii manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa hedduutu ijaaramanii 17,000tti siqu. Manneen barnoota sadarkaa lammaffaas baay'eetu ijaarame jechaadha bara jijjiiramaa kana keessatti. Amma barattoonni Oromiyaa keessatti barataa jiranii miliyoona 12.4 ga'anii jiru. Kun lakkoofsa baay'ee guddaadha. Namni hamma kana lakkoofsa guddaa hamma kana mana barumsaa keessatti galanii akka baratan carraa banuun sun hawaasni kun dhaloota ida'amuu uumuu keessatti mootummaan kun dhugaan carraaqaa akka jiru kan namatti argisiisu jechaadha. Karaa biraatiin rakkoon guddaan kan ta'ee jiru dhiyeessii barsiisaa irratti waan jiru jechaadha. Dhiyeessii barsiisaa kanaan dura sartifikeetiidhaan dippiloomaadhaan nama leenjisnaa amma garuu sadarkaa amma geenye kanatti manneen barnoota sadarkaa lammaffaattis waan babal'ataniif kolleejjii 6 fi yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti sagantaa digirii jalqabnee barsiisonni 3,000 ol leenji'aa jiru jechaadha. Kuni leenjii yeroo gaggabaabaa qofa osoo hin taane digiriidhaan jechaadha. Istaandardii ministeerri barumsaa gaafatu haala guutuun sagantaa digirii akkuma siikaas kolleejjii 6 fi yuunivarsiitii tokko keessatti eegallee jirra jechaadha. Kun barnoota keenya fuuldura tarkaanfachiisuu waan danda'u. Kana qofa osoo hin taane jiddugalli barsiisonni kan itti leenji'uu danda'an barsiisonni hojiirra jiran Adaamaa kanatti banamee jira jechaadha. Adaamaa kanatti banamee barsiisonni hojii ogummaa irratti akka leenji'uu danda'an haalli mijatee jira jechaadha. Egaa kuni imaammata irratti sirna barnoota irratti dhaabbilee barnootaa babal'isuu irratti barattoonni immoo bal'inaan gara mana barumsaa dhufanii akka baratan hojiin godhame kuni oolee bulee jijjiirama guddaa fida jennee abdanna jechaadha. Kun kanaan odoo jiru barnoota immoo teekinooloojiin deeggaruun hojii ijoo hojjetamaa dhufe jenneetti ilaaluu dandeenya. Kanaan dura fakkeenyaaf qormaatuma kutaa 6 fi 8 sororuuf baatii 3-4 nurraa fixa jechaadha. Firii ijoollee arguuf beekuuf haa ta'u malee digitaalaayizeeshiniin kun hojiirra waan ooleef barataa miliyoona 1.3 ta'u kan kutaa 6 fi 8 baatii tokko gadi yeroo jiru keessatti sororree qabxii ijoollee beeksisuu dandeenyee jirra jechaadha. Kun tarkaanfii guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Karaa biraatiin immoo jijjiirraa barsiisan duraan jijjiiramuuf mana barumsatirraa aanarraa deebi'uu dhabe godinarraa dhabe biiroo barnootaa dhufee hanga Finfinnee kiiloomeetira baay'ee deemetti kana gaafata. Amma garuu bakkuma jirurraa bilbila isaatti fayyadamee jijjiirraa gaafatee argachuu danda'a jechaadha. Gara waajjira aanaan deemu, gara godinaan deemu, gara biiroo barnootaan dhufu jechaadha. Kuni hangam hojii nama akka salphisee argisiisa. Gara biraatiin immoo amma barsiisonni keenya yuunivarsiitiirraa yookiin immoo kolleejjiirraa leenji'anii al tokko yoo ba'an eebbifamanii yoo ba'an leenjiin gaggabaabaan yoo kennameen ala callisaniituma hojii isaanii itti fufu. Kun immoo miidhaa qaba. Barsiisanii yoo nuuf hin barannee dhugaan hin barsiisuu jedhama. Barsiisanii hundaa barataadha mataa isaatiin. Hin dubbisaa hin laalaa waan haaraa addunyaa irratti kalaqame kan ogummaa isaa wajjin deemu hin qayyabataa deebisee barataaf barsiisa. Kanaaf barsiisonni
gosa barnoota barsiisanii fi akkasumaanis immoo mala barsiisuu wajjin wal qabatee wanta irratti barachuu danda'an dijitaalii wanni sun amma mijatee jira jechaadha. Hooggansi barnootaas akkasuma. Barataanis akkasuma barataan barsiisaa qofaan barnoota kennamu gaa waan hin taaneef kontentiin dijitaalaa ta'e qophaa'ee jira. Amma wannoon keenya guddaan maal inni akkamitti wanti sun ijoollee bira ga'uu danda'a. Aksesiin intarneetii yookiin immoo oflaayinis ta'e akkamitti qaqqabuu danda'a. Kan jennu san isarratti kan hojjetaa jiru jechaadha. Malee kontentiiwwan kun dijitaalaa ni jiru jechaadha. Karaa biraatiin immoo hojumti amma waajjira keessatti nuti hojjennu kan amma waraqata baannee waraqanni tuulamee fayyaa namaatiifis rakkoo ta'u suni hojii keenya hojii biiroo keessatti hojjennu waraqataan ala gochuu haalatti qabnu irratti dijitaalessuu kana xumurree jirra. Gara raawwatiitti deemuuf qophiirra jirra jechaadha. Kanaaf kontentii barnoota keenyaa dijitaalessaa jirra kan kitaabni akkuma jirutti ta'e jechaadha. Kan barataan itti baratu hooggansi barnootaa kan itti baratu barsiisaan kan itti baratu dijitaalessaa jirra. Tajaajila keenya qormaata kennin jijjiirraa dijitaalessaa jirra. Hojii bittaa mootummaan raawwatu kuni dijitaala'ee jira. Onlaayinii amma jalqabnee jirra bara kanaa jechaadha. Ittaansinee attendaansii fi hojii hojjennu jechaadha. Attendaansiin amma nuti attendaansii jechuun namni hojiirratti argamuu dhiisuusaa dijitaalii bifa to'atamuu fi akkasumaanis hojiin inni hojjetu karoorri amma fakkeenyaaf karoorri waliigala kan seektara barnootaa yoo ba'e biiroo keessatti garee tokkoof yookiin nama dhuunfaatiif maaltu hammam akka hojjetamuu qabu yoom akka hojjetamuu qabu waan jiruuf inni kunis dijitaalee siistamumarraa kaalkuleet ta'ee namni hangam hojjete kan jedhu sun sadarkaan haala ba'uuf deemaa jechaadha. So waliigala hojii barnoota keessa jiru kana hojii dijitaalessuu xumurree gara raawwatiitti galaa jirra jechaadha. Kan amma raawwatiitti gallee waan sadi beezikaalii waan afur. Inni dura jijjiirraa barsiisaati. Kan kutaa 8 fi 12 onlaayinii sororuudha. Kan kutaa 12 already federaalaan kan hojjetamudha. Bittaadha. Hojii bittaan kunis onlaayin kan ta'aa jiru. Kanaafuu hojiiwwan kun ammatti hojiirra oolee kan jirudha. Kan hafan immoo kan duratti hankaasisuun dijitaalessuun isaa xumuramee gara raawwatiitti galaa kan jiru jechaadha. Kanaaf barnoota keenya teekinooloojiin cimsuufis hojjetaa jirra. Gara biraatiin immoo barnoota keenya kan onlaayinii kennamu san qofa osoo hin taane toora saataalaayitiin tamsaasuun reediyoodhaan asitti istuudiyoo poodkaastii tokko dhaabnee jirra jechaadha. Istuudiyoon poodkaastii kun gaafa dhaabbatu keessaa'uu waan lama irratti xiyyeeffannee kan hojjechuu barbaadnu. Inni dura barnoota raadiyoo fi televezyiiniin deeggaree tamsaasuudha bakka qaqqabamaa ta'etti. Karaa biraatiin immoo ijoolleen keenya aadaa isaanii beekanii seenaa isaanii beekanii safuu hawaasa isaanii beekanii akka baratan OBN gaammee toora sanirraa daa'imman keenya waan san akka baratan OBN gaammirraanis wanni tamsa'u hin jira. Amma immoo mootummaan keenya waa'ee haaromsa aadaa jennee kan jalqabne jirra jechaadha. Idaa akkuma beekamu barumsi fi aadaan garaagarummaa baay'ee walitti dhufeenya qaba. Amma UNESCO osoo fudhattanii dhaabbanni UNESCO jedhamee beekamu dhaabbata barnoota aadaa kana walitti fidee dhaabbata hojjetu addunyaa irratti hin jira jechaadha. Kanaaf barnoonni fi aadaan waan addaan hin baane tokko. Aadaan gaariin jira. Aadaan gaariin sun kan dagatame sun yaadachiisuuf jechaadha. Karaa biraatiin immoo wanti aadaa keessatti wanti haaraan addunyaa kana keessatti guddataa wanti deemuu jira jechaadha. So wanti haaraan dhufu sun aadaa isaa wajjin akkamitti akka deemuu danda'u. Kan ture aadaan gaariin hawaasa keessa ture kan dagatame immoo akka yaadatamu. Aadaan qaroominaaf, aadaan dorgommummaaf, aadaan suni hawaasa walitti fiduudhaan akka cimu haaromsa aadaa jennee kan deemame kuni miidiyaa kanaanis hawaasa barsiisuu, dammaqsuu kan barnoota dabalataan kana itti deemna jechaadha. Kanaaf miidiyaatti fayyadamuun dijitaalessuun cimee itti deemee jira. Kuni akkuma duratti kaasee
ilaalcha mootummaa ida'amuu fi dhaloota dorgomaa ta'e qaruu dhaloota addunyaa kana keessatti baay'ee cimaa ta'e uumuuf kan deemame waan ta'eef kanaaf biiroon keenyas isaan fudhatee bu'uura boruurraa kaasee sadarkaa tokkoffarraa kaasee sadarkaa lammaffarraa kaasee Institute Teknoolojii egaa Institute Teknoolojiin amma nuti hundeessine kuni Shaggar irratti kan hundaa'e kuni dhaabbilee barnootaa biraatirraa wanta adda isa godhu jira jechaadha. Fakkeenyaaf amma baayoo meedikaalii qaba. Baayoo meedikaaliin kuni farmaatikaalii fi baayoo meedikaaliin kuni wanti amma kittibaata gurguddaa biyyaan baatitti oomishamu kuni asitti keessatti kalaqamee baay'ee jennee eegna jechaadha. Ijoolleen tiyoorii hin baratu laaboraatoorii keessatti yaadni baratan sun yaadni inkubeeshiniin hin ta'a zeen gara maas piroodaakshiniitti akka deemu kan yaadamu indastiriin baay'een naannoo sanattis marfamee hin tolfama jennee eegna jechaadha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaan saatelaayitii irratti saatalaayitiif kiraa saatalaayitiif $1 biliyoona kaffaltee waggaan. Dipaartimentiin SIT'n keenya kuni Shaggar Institute of Teknooloojiin kuni space saayinsii hin qaba. Kanaaf saatelaayitiin amma biyya chaanirraa ol kaatu kuni asuma biyya keenyaa kaati. Baasiisan isin hambisna jenneeti kan yaadaa jirru jechaadha. Karaa biraatiin immoo makaanikaal injiinariingii materiyaal saayinsiin jira. Wanti baay'een achi keessattis hin kalaqama jenneeti eegna. Nuclear physiksiin asitti kan hin kennama. Achirraayis Itoophiyaan nuclearii teknoolojii nuclearii biyya kana keessatti dhaabuuf fedhii argisiisaa jirti. Humni namaa achi keessaa baay'ee jennee eegna jechaadha. Kanaaf artificial intelligence'n amma beekumsa yeroo kanaati. Kanaaf artificial intelligence'nis Institute Teknoolojii kana keessatti kan barsiifamu. Kanaaf wanti ijoolleen baratan sun baratanii qacaramuufi miti baratanii wanti isaan baratan sun laaboraatoorii keessatti inkubeet ta'a. Indastiriin naannuma sanitti hundaa'u gara maas piroodakshinii deemama. Elektirikaal injiinariinginis ni jira. Kanaaf ijoollee amma barsiisnu kana iskoolarshipii barbaaduu biyya biraa deemuu hin rakkannu. Saayintistoota addunyaa gurguddaa biyya alaa jirutu barsiisa ijoollee kana. Barataa jiru. Kanaaf namni dhumaa namni jabaan achi keessaa ba'a jechaadha. Kun egaa akkuma kaasee yaadama mootummaa ida'amuu dhaloota boruu uumuuf kan itti deemu waan ta'eef biiroon barnoota Oromiyaas kanuma hojiirra oolchuuf jabaatee hojjechaa kan jiru ta'uusaa kaasuun barbaada. Baay'ee galatooma.